nagaa maatiiwwan qubee akaadaamii akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii egaa har'ammoo fiiziksii kutaa 11 boqonnaa torbaffaa waa'ee niikuleer fiiziksii waliin ilaalla jechuudha. Kutaa jalqabaasaa boqonnaa torbaffaan walumaa galatti waa'ee niikuleer fiiziksii yookiin immoo waa'ee niikuleesii atamii waliin ilaallaa jechuudha. Kanaafuu isinis channel keessummaa taanaan subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Maatii yoo taatan viidiyoowwan like share gochuun dagatiina. Egaa amma boqonnaa torbaffaan maal of keessatti qabata yookiin immoo boqonnaa kana keessatti maal ilaalla kan jedhu ilaalla jechuudha. The overview of the chapter 7.1 is about the nucleus. Why nucleus is here? The nucleus, and also it is a component or the building block of its the nucleus or its components, and also 7.2 radioactivity. Why radioactivity? Yookiin immoo burkutaa'u atomoota unstable ta'anii yookiin immoo warra hin tasgabbaa'anii torbatu qalama jalatti ilaalla. And 7.3 use of nuclear radiation. Itti fayyadamu yookiin immoo faayidaan calallaa niikuleeraa kuni maalidha kan jedhu 7.3 jalatti ilaalla. Nuclear reaction and energy production. Section 7.4 waa'ee wal nyaatiinsa niikuleesii keessatti gaggeeffamu akkasumas immoo akkaataa anniisaa niikuleeraa maddisiisuu dandeenyu 7.4 jalatti ilaalla. 7.5 is a safety rules against hazards of nuclear radiation. Egaa of eeggannoo guddaa kan barbaadudha jechuudha. Waa'een wal nyaatiinsa akkasumas immoo wantoota niikuleeraa wal qabatan kana keessatti balaa guddaa dhaqqabsiisuu danda'a waan ta'eef of eeggannoo guddaatu barbaachisa jechuudha. Egaa baay'ee keessan akkuma beektan Hirooshimaa fi Nagasaki keessatti balaa yookiin immoo miidhaan inni dhaqqabsiise hamma akka ta'e beektu jechuudha. Inni kun sababa yookiin immoo balaa guddaa anniisaa niikuleeraa yookiin immoo boombii niikuleeraa qaqqabsiisuu danda'udha jechuudha. Kanaafuu waa'ee of eeggannoos xiyyeeffannoo itti kennuudhaa qabdu jechuudha. Okay, boqonnaa kana erga xumurtaniin booda maal argachuu keessan mirkaneeffachuu qabdu kan jedhu isa kana sirriitti xiyyeeffannoodhaan ilaaluu qabdu jechuudha. Maaliif qabiyyeen qormaata biyyoolessaa akkasumas immoo qormaatota baay'ee isaanii kanarratti xiyyeeffata waan ta'eef jechuudha. At the end of this unit, you should be able to appreciate the basic concept of the atomic nucleus. Hiikaa yookiin immoo qabiyyee niikuleesii atomawaa kana ni dinqisiifattu jechuudha. Kana dura kan beektaniin olitti wanti as keessaa hubattanii bahuu qabdu jechuudha. Niikuleesiin maalirraa ijaarame? Niikuleesii maaltu walitti qaba? Wantoota kana ni hubattu akkasuma hubachuu bira dabartanii ni dinqisiifattu jedha jechuudha. Kitaabni keessan and then describe qualitatively the basic nuclear processes which are concepts of radioactivity and nuclear reaction. Jechaan yookiin immoo qulqulleedhaan adeemsota niikuleeraa bu'uuraa warreen jedhaman ni ibsitu jechuudha. Adeemsota niikuleeraa bu'uuraa concepts of radioactivity. Inni jalqaba concepts of radioactivity and also reactions wal nyaatiinsa niikuleesii keessatti gaggeeffamantu jiru jechuudha. Fission, fusion ni ilaalla. Radioactivity burkutaa'uu atomootaati yookiin immoo calallaa gadhiisuu isaaniiti jechuudha. Kun niikuleesii keessatti gaggeeffamu isa kana sirriitti ibsuu danda'u qabaattu. And then discuss the types of nuclear forces. Gosoota humnoota niikuleeraa lamatu jiru. Weak and strong isaan ni ibsitu jechuudha. Garaagarummaa isaanii, faayidaa isaanii. And then explain application of radioactivity and nuclear reaction to society. Egaa hojiirra oolmaa radioactivity fi nuclear reaction kana hawaasa keessaniif maal gootu jechuudha. Ibsuu danda'uudhaa qabaattu jechuudha. And then describe the application of radioactivity and also nuclear reaction to explain the energy source of the stars. Hojiirra oolmaa radioactivity isa jenne kana jechuudha. Calallaa gadhiisuu atomootaati. And then nuclear reaction wal nyaatiinsa niikuleesii keessatti gaggeeffaman kanatti fayyadamuudhaan urjiiwwan akkamitti anniisaa guddaa kana akka oomishuu danda'an yookiin immoo produce gochuu danda'an. Fakkeenyaaf aduun akkamitti anniisaa hamma kana ga'u nuuf kennuu dandeessi kan jedhu ibsuu danda'u qabaattu jechuudha. And then define terms like nuclear fission wal nyaatiinsa sila jenne sana jechuudha. Nuclear fission maaliin caccabu niikuleesii tokkooti jechuudha. Nuclear fusion niikuleesonni adda addaa lama yommuu walitti makaman yookiin immoo niikuleesota lama walitti baqsuudha. And also isotope. Isotopin maal akka ta'e irra deemnee ilaalla jechuudha. And then gain the basic knowledge of nuclear medicine. Egaa barattoonni fayyaa barachuuf qophaa'aa jirtan nuclear medicine yookiin immoo raadiyeeshinii fayyadamuudhaan yaaliiwwan gaggeessinu basic knowledge yookiin immoo beekumsa bu'uuraa argattu jechuudha yookiin immoo argattanii darbitu jechuudha. And demonstrate high level of awareness to protect yourself and your community from radiation hazard. Akkasumas immoo of eeggannoo isin raadiyeeshinii wajjin yommuu hojjettan taasistan hubannoo olaanaa argachuu qabdu yookiin immoo agarsiisuu qabdu jechuudha.
Qabiyyeen irraa is about the nucleus. Waa'ee nucleus yookiin immoo the core part of atom kan ilaaludha jechuudha. Egaa nucleusii maal akka fakkaatu chemistry keessatti sirriitti barattaniitu jechuudha. Keessoon nucleusii isa kana fakkaata jechuudha. Prootoonii fi niwutiroonii akka qabu ni beektu. And then elektiroononni immoo alarraan akka itti marsan sirriitti beektu jechuudha. Waa'ee kanaati jechuudha. Sirriitti kan ilaallu egaa waa'ee atomii ilaalla jalqaba irratti jechuudha. Structurein atomii maal fakkaata? Nucleusiin immoo iddoo kam jirti kan jedhu ilaalla. Objectiving kutaa kanaa immoo by the end of this video you should be able to identify particles inside the nucleus. Keessoo nucleusii particle jiran eenyu kan jedhu adda baastu. Define and discuss isotope of an atom. Isotope atomii tokko maal akka ta'an ni ibsitu jechuudha. Calculate nuclear radius of an atom. Radiusii nucleusii atomii tokko safaruu yookiin immoo shallaguu danda'u qabaatu jechuudha. Isa kana mirkaneeffadhaa kallattumaan qabiyyaa irratti seenne jechuudha. Akka seensa irratti maal laalla jechuudha. What is nuclear physics? Maal inni nuclear physics kan jedhamu? Nuclear physics is the study of atomic nuclei, their components, protons and neutrons, and the interactions that bind them. Egaa nuclear physics walumaa galatti waa'ee maalii qo'ata jechuudha? Waa'ee nucleusota atomii qo'ata jechuudha. About atomic nuclei. Wantoota isaan irraa ijaaraman yookiin immoo paartikiloota nucleusiin irraa ijaaraman. Paartikiloonni kunis protons and neutrons jedhamu. Iddoo tokkotti immoo nucleons jedhamu jechuudha. Akkasuma immoo interaction isaanii kan isaan wal wajjin gaggeessan yookiin immoo humnoota akkamii walirratti dalageessu kan jedhu kan qo'atu eenyudha jechuudha. Nuclear physics yookiin immoo physicsii nuclearaa kan jennuun kana ta'a jechuudha. These interactions include radioactive decay. Interaction kan jennu yookiin immoo wal nyaatinsa isaan wal wajjin gaggeessan yookiin immoo taatee isaan wal wajjin taasisan maaliif maaltu prootoonii fi niwutiroonii jechuudha. Tokko radioactive decay dha jechuudha. Kuni burkutaa'uu maaliif jechuudha? Elementoota radioactive ta'aniiti jechuudha. Nuclear fission caccabuu nucleusootaati jechuudha. Nuclear fission means splitting of nuclei. Nucleusonni yommuu caccaban fission jennaan jechuudha. And a fusion, nuclear fusion kan jennu immoo nucleoota lama walitti baqsuu yookiin immoo walitti makuudha. In simple language, merging of nuclei. Nucleusota walitti makuu yookiin immoo walitti dabaluu jechuudha. Isaan kana kan qo'atu eenyudha jechuudha? Nuclear physics dha jechuudha. Alright. The strong nuclear force acting over very short distances, which is about approximately 10 to the negative 15 meters. Egaa fageenya baay'ee xiqqoo ta'e irratti dha jechuudha. Strong nuclear force kun kan dalagaa waa isa sirriitti ilaalla jechuudha. Isa kana dha jechuudha kan maal walitti qabu? Nucleusii kan walitti qabu. Egaa prootoonii fi niwutiroonii of keessaa qaba. Jennee irra nucleusiin tokko prootoonii fi niwutiroonii yoo qabate yookiin immoo prootoonota lamaaf sana ol qabate prootoonii lamaan akka wal dhiiban ni beektu jechuudha. Maaliif? Niwutirooniin chaarjii dhabeessa waan ta'eef jechuudha. So wal dhiibuu prootoonota kana akkamitti damdamate nucleusiin kan jedhu sababa humni guddaa wayii jirudha jechuudha. Egaa waa'ee fundamental force keessatti kana dura ilaallee jirra. Fundamental force keessa strong force isa cimaadha. Waa'ee isaa kana ni ilaalla jechuudha. This force provides the binding energy responsible for the radiation released during nuclear reactions and decay. Humni strong nuclear force jennu kuni anniisaa nucleusii yookiin immoo prootoonota fi niwutiroonota walitti qabu kanaaf sababa kan ta'udha jechuudha. Nuclears may be stable or unstable. Unstable means simply radioactive. Nucleusonni yookiin tasgabbaa'oo ta'uu stable yookiin immoo unstable radioactive ta'uu jechuudha. Warri unstable ta'an kuni decay ta'ati warreen deemanidha jechuudha. Egaa nuclears kan jennuun fiiziksiin keemistrii keessatti isotope jettanii barataniitu jechuudha. Kanaafuu fiiziksiin immoo yookiin immoo fiizistoonni immoo maal jedhuuni nuclears jedhu jechuudha. Isotopiin tokkoon isaa nucleusii mataa isaa danda'e qaba. Kanaafuu nuclears jechuun isotopota hundaaf nucleusota jiranidha jechuudha. Kutaa kana keessatti unstable ones emit alpha. Elementoonni yookiin immoo atomoonni unstable ta'an yookiin alpha partikilii gadhiisu jechuudha. Positive chargii kan qabu, beta partikilii negativii kan qabu yeroo tokko tokko immoo positive yommuu ta'u jira jechuudha. Positroonii gamma radiation kun immoo chargii dhabeessa simply it is light isaan kana gadhiisuu danda'u. Warri kun warri unstable yookiin immoo radioactive jennee kunniin jechuudha. These emissions are similar in charge to protons. Akkuma dubbadde alphaan prootoonii wajjin wal fakkaataa chargii positive qaba. Electrons beetaan jechuudha. Neutrons geeman jechuudha chargii dhabeessa waan ta'eef. Kuni due to chargii yookiin immoo chargii qabaachuu fi dhiisuu isaanii yookiin chargii gosa kam qabu kan jedhu irraa jechuudha.
Nuclear physics research explores the structure of matter and supports technologies like research reactors, or simply RR, and power reactors, what we call PR, both using fission. Nuclear physics is qorannoo amma isaan gaggeessaa jiran tokkoffaa waa'ee caasaa maatarii irratti jechuudha. Akkasuma immoo teekinooloojiiwwan amma gaggeeffamaa jiran research reactorii meeshaa qorannoo niwukilaraa gaggeessuuf fayyadu jechuudha. Accelerator jechuudha gama biraatiin power reactors kun immoo anniisaa maddisiisuudhaaf kan itti fayyadamnu jechuudha. Isaan kana lachuu kan fayyadaman fusioniidha jechuudha. Fusioniin amma sadarkaa laabii keessatti yookiin manneen yaalii keessatti hojiirra oolle jechuudha. Urjiiwwan gurguddoo keessatti malee waa'ee kana ni deeggara jechuudha. Nuclear physics fusion is still under development in labs. Fusioniin akkuma amma dubbanne hamma ammaatti maalidha jechuudha. Hojiirra oolchuu hin dandeenye jechuudha. Yaalirra yookiin immoo qorannoorra kan jirudha jechuudha. Itti fayyadamuu hin jalqabne kan amma itti fayyadamuu jalqabne yookiin addunyaan itti fayyadamaa jirtu fishinii qofadha jechuudha. Common fuels include unstable elements like uranium, thorium and potassium. Egaa akka fuelitti yookiin immoo akka raw materialitti nuclear physics kan itti fayyadamu inni jalqabaa uraniumidha jechuudha. Egaa irra deddeebiidhaan dhageessaniitu jechuudha. Iraan fa'aa uraniumii kana oomishuudhaan baay'ee beekamti jechuudha. Thorium elementii thorium jedhamu kun illee akkasuma potassium illee itti fayyadamamaa jechuudha. Bal'inaan garuu kan itti fayyadamu uraniumidha. Isaan kun akka raw materialii anniisaawwan niwukilaraa yookiin immoo buufata qorannaa niwukilaraa keessatti kan itti fayyadamnudha jechuudha. Baay'ee gaariidha. And nuclear radiation is highly ionized and it can be dangerous. Radiation yookiin immoo calalaan niwukilaraa kun baay'ee ionized kan ta'e. Ionizing jechuun maal jechuudha? Atomiirraa elektiroonii dandeettii buqqisuu qabu jechuudha. Kanaafuu radiationiin niwukilaraa tokko atomii tokkorra yoo bu'e maal godha? Atomii sanarraa elektiroonii buqqisuudhaan akka inni chaarjii qabaatu taasisa jechuudha. Yeroo kana balaa qaqqabsiisuu danda'a. Baay'ee balaa qaqqabsiisuu kan danda'udha jechuudha. Sirriitti irraa of eeggachuu qabna jechuudha. Nuclear radiation strict safety rules from the International Atomic Energy Agency are essential, or simply IAEA jedhee kan kitaaba keessanii baay'ee murteessaadha jechuudha. Of eeggannoowwan ejensiin kun gadhiisu hordofuun baay'ee barbaachisaadha. Biyyoonni hundillee isaan kana qabaachuu qabu. Akkasumas immoo qaamota dhaabbata niwukilaraa isaaniif hordofu qabaachuun dirqama jechuudha. Balaa gurguddaa gaggeessuu danda'u waan ta'eef jechuudha. Okay. Egaa qabiyyeen keenya ijoon irraa is about the nucleus. Nucleus yookiin immoo keessoo nucleusii ishee gidduu keessatti argamtudha jechuudha. Boqonnaan kun waa'ee kanaa duwwaa dubbata jechuudha. First, what are atoms? Atomoota kan jennu maal isaanii gaariidha. Deddeebiidhaan ilaaltaniitu keessa irra deebiidhuma jechuudha. Muraasa kaasnee deemna jechuudha. Atoms are simply the basic building block of matter. Atomoota kan jennuun qaama ijaarsaa isa xiqqaa maatariiti jechuudha. Maatariin hundi atomiirraa ijaarame jennee egaa kutaa gadaarraa kaanee barachaa turre jechuudha. So atomoota jechuun isaanuma jechuudha. Atoms consists of positively charged nucleus that is surrounded by one or more negatively charged electrons. Atomoonni keessoo isaaniitii nucleusii chargii positivii qabu. Positively charged nucleus that is surrounded by one or more negatively charged electrons. Elektiroonota chargii negativii qabaniin nucleusiin kun immoo bifa kanaan marfamee kan argamudha jechuudha. Nucleusiin keessootti kan argamu kana yommuu ta'u, elektiroononni immoo bifa kanaan alagaan kan itti marsanidha jechuudha. Egaa atomoota kan jennu isaan kana. The nucleus contains nucleusiin maal qaba kan jedhu isaan ilaalla jechuudha. One or more relatively heavy particles known as protons. Partikilii baay'ee ulfaataa ta'e yookiin immoo hanga guddaa qabu protonii kan jedhamu kan chaarjiin isaa positivii ta'e ni qaba. Fakkeenyaaf protonota warra biluutiin qaaman kan protonoo jenne warra immoo yeloo kanaan niutroon jechaan jirra jechuudha. Kanaafuu protonii ni qaba. And then neutrons niutroonota ni qaba. Neutroniin akkuma maqaa isaanii irraa hubattan they are electrically neutral. Chaarjii dhabeessuudha jechuudha. Chaarjii negatiivis positiivis hin qabani. Egaa isaan kun lamaan iddoo tokkotti maal jennaan nuukileyoonsi jennaan jechuudha. Maaliif maal? Protoonotaa fi niutroonota iddoo tokkotti nuukileyoonsi jennee waamna jechuudha. This is the comparison of subatomic particles. Egaa gabaabinaan ilaalla jechuudha. Irra deddeebiidhaan ilaaltaniitu fakkeenyaaf elektiroonii yoo fudhattan if you take electron it has the basic charge about negative 1.6 all 2 times 10 to the power of negative 19 coulombs. Hangisa kilograamaan amma kanadha jechuudha. About 9.1094 times 10 to the power of negative 31. 10 to the power of negative 31 lakkoofsa baay'ee xiqqaa ta'edha jechuudha.
Kanaaf lakkoofsi kun kiloogiraama baay'ee xiqqaa waan ta'eef fiizistoonni yookiin saayintistoonni atomic mass unit kan jedhamu fayyadamu. Atomic mass unitiidhaan baay'ee xiqqaadha jechuudha. Naannoo duwwaa shan wayitii jechuudha. Baay'ee xiqqaadha. Pirootoonii yoo fudhattan maal jennee rasira define yommuu goonu it is heavy particle hanga baay'ee guddaa akka qabu kaasnee jechuudha. Chaarjiin isaa elektiroonii wajjin wal qixa. Garaagarummaan isaanii saayinii qofa negatiiva elektiroonii qaba poozitiiva pirootoonii qaba. Chaarjiin garuu beezik chaarjii kan jennuun sana is about 1.602 times 10 to the power negative 19 coulombs. Isa kanadha jechuudha. Hangi kiloogiraamaan kan pirootoonii naannoo 1.67 baay'ee guddaa power negative 27 kan niwutiroonis naannoo dhuma sana akkasuma atomic mass unitiidhaanis naannoo 1 approximately. Egaa atomic mass unit kiloogiraama wajjin hariiroo akkamii akka qabu Asesni beektu jechuudha sirriitti keemistirii keessatti irra deddeebitanii barataniitu naannoo 1.66 baay'ee guddaa paaworii negatiiva 27 kiloogiraama. Kunis akkamitti kaalkuleet akka ta'e ni beektu jechuudha. Hanga kaarbanii fudhachuudhaan 12 fiduudhaan kan argannudha jechuudha kiloogiraama isaa. Egaa isaan kanadha gabaabinaan yommuu waa'ee elektiroonotaa, pirootonotaa fi niwutiroonotaa yommuu ilaallu jechuudha gabaabsinee ilaallee kutaa kana keessatti. So the nucleus contributes more than 99.9% of mass of an atom because mass of electron is approximately or comparatively very small. So, nucleus hanga atomii tokkootiif naannoo yookiin immoo parsantii 99.9 ol 99.9 qofa miti sanaa ol jechuudha. Nucleusonni baay'ee gurguddoo ta'an hanga kanaa olii fudhatu jechuudha. Kanaafuu elektirooniin maaliif sababni kunis elektirooniin hangi ishee akkuma sila argitan gabatee keessatti baay'ee xiqqoo waan taateef jechuudha. Kanaafuu hangi keenya maal keenya jira jechuudha nucleusota atomoota keenyaa yookiin atomoota irraa ijaaramne keessa kan jirudha jechuudha walumaa galatti yookiin kan maatarii hundaa jechuudha. The sum of number of protons and the neutrons in the nucleus is called the mass number. Isa kana sirriitti ni beektu jechuudha keemistirii keessatti irra deddeebiidhaan barataniitu. Ida'amni lakkoofsota pirootonotaa fi niwutiroonotaa atomii tokko yookiin elementii tokko lakkoofsa hangaa jedhama. Qubee Aatiin bakka buusudha jechuudha. By capital A, capital letter Atiin kan bakka buusnudha jechuudha. So prootonotaa fi niwutiroonotaa walitti hidhaanii mass number jennaani jechuudha. A neutral element in the basic periodic table of chemical symbol X is uniquely designated by this formula. Egaa formula kanaan bakka buusna jechuudha. Formula isa kanaan bakka buusna jechuudha. X kan jennuun kun maal jedha reesitti elementiidha jechuudha. Elementii keenyadha. A kan jennuun kun maalidha? Mass numberidha. Z keenya immoo atomic numberidha jechuudha. Bifa kanaan bakka buusna isa kana fayyadama jechuudha. Periodic table jechuudha. Where Z is the number of protons for neutral elements. Egaa Z kun maalidha jechuudha? Lakkoofsa pirootonotaati jechuudha. Kanaafuu yeroo baay'ee maal jedhama? Lakkoofsa atomawaa jedhamee beekama jechuudha. Atomic number jedhamee beekama. Z kun bifa kanaan bakka buusna jechuudha. Elementii tokko fakkeenya fudhachuu dandeessu. Oxygen 68, helium 42, and carbon 12 6. Egaa warri gubbaarra jiran kun fakkeenyaaf oxygen yoo fudhanne 16 lakkoofsa hangaa isaatii 8 immoo lakkoofsa atomawaa isaa yookiin immoo lakkoofsa pirootonota isaati jechuudha. Heliumifis akkasuma 4 lakkoofsa hangaa 2 lakkoofsa atomawaa. Carbonifis akkasuma 12 lakkoofsa hangaa 6 immoo lakkoofsa atomawaa yookiin immoo lakkoofsota pirootonotaati jechuudha. Kanaafuu lakkoofsa niwutiroonii asitti akkamitti adda baasnee beekuu dandeenya jechuudha. So number of neutroniin yeroo kamiyyuu niwutirooniin maal ta'a jechuudha? A minus Z A minus Z. Niwutiroonii lakkoofsa isaa baruu barbaanne lakkoofsa hangaa hir'isuu lakkoofsa pirootonotaa yookiin lakkoofsa atomawaa kan tolee qabachuu dandeessu jechuudha. Kanaan barbaanna. Although the nucleus contains much of the mass of the atom, it is very dense, which means occupies only about 0.01% of volume of atom. Egaa percentii qabee atomii keessaa nucleusii akka qabatu baay'ee xiqqoodha jechuudha. Duwwaa tokkoon iyyuu average jechuudha. Nucleusonni gurguddoon kanaa gadi qabatu jechuudha. Kanaafuu nucleusiin baay'ee hanga guddaa qabaatullee jechuudha. Maasii guddaa qabaatullee baay'ee rukkataa waan ta'eef it is very dense. Kanaafuu iddoon inni qabatu yookiin qabeenyi inni qabatu baay'ee xiqqaatu kan namatti agarsiisudha. The nuclear radius is estimated by the following formula. Egaa nuclear radius yookiin immoo raadiyeesii nucleusii atomii tokko barbaadu yoo barbaade formula kana fayyadamna. R equals R naught or R initial times A the power of 1 divided by 3. Isa kanaan arganna jechuudha. Yookiin immoo R naught times Q root of 18 arganna jechuudha. Kunis maaliin wal qixa ta'a?
1.2 times 10 to the power of negative 15 meter times a to the power of 1 over 3. Sababni isaas arnotti kan jenneen kun raadiyeesii niwukileesii ishee xiqqooti jechuudha. Raadiyeesii niwukileesii ishee xiqqoo yookiin immoo prootoonii tokko yookiin immoo haayidroojiin waaniiti jechuudha. Whereas mass of number egaa akka jalqaba irratti dubbanne een keenya mass numberii atamii tokkooti jechuudha. And R naught is the radius of a nucleus with number A equals 1, which is the radius of the smallest nucleus. Kun raadiyeesii nucleus isa xiqqaa yookiin immoo isa jalqabaati yookiin immoo haayidroojiin waaniiti jechuudha. Foormulaa kanaan arganna. And isotopes. Isotoopiin immoo maal akka ta'e ilaallaa jechuudha. What are isotopes? Isotopes are atoms with the same number of protons but different numbers of neutrons. Simply, isotopota kan jennuun lakkoofsa atoomaa yookiin lakkoofsa prootonotaa wal fakkaataa qabu garuu lakkoofsa neutronotaa adda adda qabu jechuudha. Kanaafuu isotope kan jennuun elementii wal fakkaataa. Egaa elementiin tokko elementii ta'uu maaliin murteessina? Neutroonii prootooniitti murteessa jechuudha. Neutroonii osoo hin ta'in prootoonii. Atamii tokko atamii kan jechisiisu neutroonidha. Fakkeenyaaf wanti neutroonii prootoonii tokko qabu kamiyyuu haayidroojinii jedhama. Wanti immoo prootoonii ja'a qabu kamiyyuu kaarbanii jedhama jechuudha. Elementii maqaa kan kennisiisuuf maalidha? Prootooniidha jechuudha. Kanaafuu elementii wal fakkaataa lakkoofsa prootoonii wal fakkaataa qabu garuu lakkoofsa neutroonii adda adda kan qabu jechuudha. Fakkeenyaaf isaan kana ni ilaalla jechuudha. Fakkeenyi isaanii jiru. They share almost the same chemical properties but differ in mass and therefore in physical properties. Amala keemikaalaa wal fakkaataa qabu. Maaltu isotooponni elementii tokko garuu immoo hangi isaanii adda adda waan ta'eef sababa maalitiin sababa lakkoofsa niwutiroonii adda addaa qaban hangi isaanii yookiin lakkoofsi hangaa immoo niwutiroon pilaas prootoonii jenneerra waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu amalli fiizikaalaa isaanii adda addadha jechuudha. Amalli keemikaalaa isotooppota wal fakkaata amalli fiizikaalaa akkasumas hangi adda adda. Alright. Some examples of isotopes of elements fakkeenyota muraasa ni ilaalla. For example, the carbon isotopes are carbon 12, carbon 13 and carbon 14. Carbon isotopota sadan kanaan argama jechuudha yeroo baay'ee. Kanaafuu yoo ilaaltan ziin yookiin immoo lakkoofsi prootoonii iddoo hundatti ja'adha jechuudha. Kan garaagarummaa qabu jechuudha mass numberidha jechuudha. 12, 13, 14 jechuudha. Kanaafuu kana jechuun carbon 12 lakkoofsa niwutiroonii ja'a qaba prootoonii wajjin wal qixa jechuudha. Carbon 13 immoo niwutiroonota 7 qaba. Inni immoo 14 niwutiroonota 8 qabaachuu agarsiisa jechuudha. Haayidroojinii fudhachuu dandeessu. Haayidroojin waan what we call protein jedhama jechuudha. Haayidroojin waan kun simply prootoonii tokko jechuudha. Maaliif haayidroojin waan niwukileesii isaa keessaa niwutiroonii hin qabu jechuudha. Prootoonii tokko duwwaa waan qabuuf jechuudha. Haayidroojin 2 deuterium and haayidroojin 3 tritium isaan kana sadan qabaachuu danda'a. Akkuma nama jedhe garaagarummaa kan qabu lakkoofsa niwutiroonii qofadha. Yoo ilaaltan prootooniin iddoo hundattuu tokko immoo lakkoofsa atoomaa jechuudha. Jalqaba irratti niwutiroonii hin qabnu, 2 irratti niwutiroonii tokko, 3 irratti niwutiroonii 2 qabaachuu nutti agarsiisa jechuudha. Yuuraaniyemis akkasuma jechuudha. Naannoo isotoopota tokko, 2, 3, 4, 5, 6 fudhachuu dandeenya. Akkasumatti elementoonni hundi isaaniiyyuu isotoopota mataa isaanii qabu jechuudha. Okay. Mee fakkeenya kana ilaaluudhaan qabiyyee irraa xumurra jechuudha. Example 7.1a calculate the radii of the smallest isotope of hydrogen 1 and the uranium 238 nuclei. Fakkeenyi kun maal jedha jechuudha. Kan asitti nu gaafate fakkeenya irratti kan hojjete atomic radiyeesii osoo hin ta'in nuclear radiyeesii hydrogen 1 fi uranium 238 barbaadinu jedhe jechuudha. Isa kana barbaadna. B compare the volume of uranium 238 atom with the volume of its nucleus. Qabee uranium 238 yookiin immoo 238 lakkoofsa hangaa isaati jechuudha. Kan atomii isaa fi kan nucleusii isaa qabee isaanii waliin madaalinu jedhe jechuudha. Isaan kana lamaan isaanii waliin madaalna jechuudha. Okay, let's get started. A irraa haa kaanu jalqaba irratti maal jedhe raadiyeesota maaliif jechuudha. Asitti kan nu gaafate kan niwukilaayii isaanii kan niwukileesii isaaniiti jechuudha. Raadiyeesiin nu gaafate kan niwukilaayii kitaaba keessa irratti amma niwukilaayii kan jedhu kan hin geenye garuu yommuu furmuu maal jedheetu hojjete kan niwukileesii barbaade jechuudha. Kanaafuu niwukilaayii kan jettu kana fakkeenya akkasitti sirreeffatu jechuudha. Kan niwukileesota isaaniiti raadiyeesiin iddoo kanatti kitaaba keessatti sin gaafate kan niwukileesotaati jechuudha. Maaliif raadiyeesii atomiis sin gaafachuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Okay, jalqaba irratti maal jedhee nu gaafate hydrogen 1 1. Okay, hydrogen 1 1. Bifa kanaan qabanna jechuudha. So mass number in hydrogen 1 1 is known 1 idha. Then what is the R naught
is known is about 1.2 times 10 to the negative 15 meters. Amma kana da yookiin immoo salphumatti maal jechuu dandeenya isa kana 1.2 femtometers 1.2 femtometers jennee kaa'uu dandeenya jechuudha. So using our formula kenyarra, this is the formula of nuclear radius, which is equals to R naught multiplied by A the power of 1 divided by 3. Yookiin immoo cube root of 8 arganna. Baay'ee salphaadha kan nu bakka buufanna. R naughtiin keenya meeqa jechuudha iddoo kanatti? R naughtiin keenya R equals 1.2 femtometers times 1 the power of 1 over 0, simply cube root of 1. Cube root of 1 in 1 yakate beka malachar. So radius in nucleus hydrogen 1 make ata jechuudha 1.2 femtometry yookiin immoo 1.2 times 10 the power of negative 15 meters ta'uu agarsiisa jechuudha. Kan hydrogen argannee jirra jechuudha. Then lammaffaarratti maal gaafate? The nuclear radius of uranium U238. Okay, A or mass number of the uranium 238 is 238, and R naught is known is about 1.2 times 10 to the power of, or simply femtometer 1.2 femtometer jennee jira gabaabsine isa kana formula keenyaan bakka buufachuudha jechuudha. So R in maal jedha formula keenyarra? R equals R naught A the power of 1 over 3, which is equals to 1.2 femtometer times A is 238 the power of 1 over 3. So 238 the power of 1 over 3 is equal to 6.197. So R of uranium nucleus is 1.2 FM times 6.197, which equals 7.47 FM, or simply 7.437 times 10 to the power of negative 15 meters. Kunega radius nucleus maalti jechuudha uranium. Baay'ee birratti immoo maal nu gaafate? Compare volume of U238 and it is nucleus. Okay, volume of the nucleus uranium fi maal jechuudha. Okay, comparison of volume of V kana jedhe kun volume ida jechuudha. U238 atom and it is nucleus. Kana lama waliin madalla. Okay, jalqaba irratti maal barbaanna? Volume of uranium 238 atom. Okay, volume of uranium 238 nucleus jalqaba irratti kan nucleus barbaanna jechuudha. Kan nucleus. So volume of nucleus of uranium will be akka spheretti jechuudha. Yommuu kana atomotas nucleusotas akka malitti consider goonetti volume isaanii barbaanna akka waan isaan sphere jechuun waan akka kubbaa maali? Kubbaa sibiila guutuu kan ta'e sphere jechuun keessoo isaa guutuu kan ta'e jechuudha. Atomotas nucleusotas isaanis bifa sana fudhanneeti jechuudha calculate kan goonu. So kan sphere formula volume maal ta'a? 4/3 of pi times radius cubed. Radius isaanii cubed goona jechuudha. Radius in asitti fayyadamnu nucleus idhaaf it is nuclear radius idha jechuudha. So nuclear radius kan uranium meeqa arganne asitti calculate goone arganne. Here it is about 7.437 FM, 7.437 FM femtometers idha jechuudha. Isa kana fayyadamna jechuudha. So that's very simple. Volume of the nucleus of uranium will be 4/3
4 over 3 times pi times 7.437 times 10 to the negative 15 meters cubed. Cube kan goonu maal qabachuu qabdu jechuudha. Ishee R yookiin immoo radius nuclear radius of uranium kan jedhu kana qofa cube goonaa jechuudha. So yommuu kana maal arganna? V or volume of the nucleus of uranium will be 4 over 3 times pi constant jechuudha. Pi 3.14 dha. Isaan kana yommuu waliin baay'isnu it will be about 4.189 times constant jechuudha. Inni kun isa kana cube goona jechuudha. Isa yommuu cube goonu is about 411.3333 times 10 to the negative 45 meter cubed dha jechuudha. Yommuu isa kana cube goonu lakkoofsa kana arganna. Kana lama waliin baay'isnee volume nucleus uranium keenya yookiin argannaa jiru. So the volume of uranium nucleus will be lakkoofsota kana lamaan yommuu waliin baay'isnu is about 1.723 scientific calculator keessa fayyadamuu dandeessu jechuudha. Iddoo kanatti times 10 to the power of negative 42 meter cube dha jechuudha. Kuni qabee maali? Qabee volume uranium kam 238 maaliif isotopota garagaraatu jira waan ta'eef kuni kan uranium 238 jechuudha. Baay'ee gaarii. Ittaan sodaan maal barbaanna jechuudha? Volume atomii uranium barbaanna jechuudha. Okay? Second volume of uranium atom. V of atom jedheen qabadha kan uranium akka ta'e beekamaa waan ta'eef jechuudha. So yeroo kana maal arganna jechuudha? 4 over 3 pi times R. R'n kun maal jedhama? Atomic radius dha jechuudha. Atomic radius dha jechuudha. Iddoo kanatti kan cubed goon formula kana arganna jechuudha. Egaa atomic radius kana dhaabbataadha yookiin immoo ni fudhanna jechuudha. So atomic radius meeqa ta'a jechuudha? Kan uranium is about 156 picometer. Picometer dha jechuudha. Isa kana fayyadamna jechuudha iddoo kanatti. Baay'ee gaariidha. Egaa kitaabni keessan isa kana miti iddoo kanatti kan fayyadame dogoggoradha jechuudha. Bifa kanaanidha kan hojjetamu gaafichi. Maaliif atomic radius fi nuclear radius garaagarummaa guddaa qabu waan ta'eef jechuudha. Isa kanadha kan fayyadamuudha qabnu. So the volume of the uranium atom will be egaa akkuma silaasan bakka buusna jechuudha 4 times pi times 156 times 10 to the negative 12 pico jechuun negative 12 dha jechuudha meter cubed goona jechuudha. Baay'ee gaariidha. So akkuma silaasan inni kun constant dha waan ta'eef it is about 4.189 times kana cubed yommuu goonu meeqa argattu? About 3796 ni dheerata jechuudha. 416 times 10 to the power of negative 36 meter cubed unit is cubed akka ta'u baay'ee beekamaadha yookiin beektu jechuudha. So lakkoofsa kana lamaan hin waliin baay'isnu ammas scientific calculator keessa fayyadamuu dagatina jechuudha. 1.59 times 10 to the negative 29 meter cubed ta'a jechuudha. Amma volumeota kana lamaan waliin madaalu waatu nu hafe jechuudha. Volumeota kana lamaan waliin madaalna jechuudha. So ratio isaanii yommuu barbaannu sadaffaa irratti okay ratio of volume of uranium 238 atom versus its nucleus. All right, ratio isaanii barbaanna jechuudha. So volume of nucleus over volume of its atom will be lakkoofsota arganne bakka buusudha jechuudha. Lakkoofsota fakkeenyaaf kan nucleus iddoo kamitti arganne jechuudha. Kan nucleus kun asitti arganne kan nucleus is about 1.723 times 10 to the power of negative 42 meter cube dha. Akkasuma immoo kan atomii isaas iddoo kanatti 1.59 times 10 to the power of negative 29 meter cube. Kana lama walii hirudha jechuudha. So lakkoofsota kana lamaan yommuu walii hirru maal arganna? 1.723 times 10 to the negative 42 meter cubed divided by 1.59 times 10 to the negative 29 meter cubed. Okay, we can simplify meter cubed by meter cubed. Isaan kana lamaan yommuu walii hirtan ratio keessan argattu jechuudha. Ratio sun meeqa ta'a? Is about 1.084 times 10 to the negative 13 ta'a jechuudha.
ratio unity akka qabne ni beektu jechuudha. Kuni maal nutti agarsiisa ree? Kuni maal nutti agarsiisa? So the nucleus of uranium 238 occupies or takes only about 10 to the power of negative 13 of the atom's volume. Egaa qabee walii galaa atamii uraniumii 238 keessaa hanga baay'ee xiqqoo taate egaa kun 0.0000 keessanitti lakkoofsa tokko keessa jechuudha approximate jechuudha. Kanaafuu baay'ee xiqqoo ta'uu ishee nutti agarsiisa. Kanaafuu fakkeenyaaf osoo niikuleesiin atamii tokko yookiin immoo maatarii tokko osoo hamma kubbaa teenisii ga'eeti atamiin suni hamma maalii ga'uuf deema jiru xiqqaate hamma dirree kubbaa miilaa tokko ga'uuf akka deemti jechuudha. Egaa walumaa galatti kutaa irraatiif qopheesse kanan isa kana fakkaata. Kutaa itti aanu keessatti kan laallu part 2 about historical origins of the nucleus and its constituent particles, waa'ee nucleasiin akkamitti argame akkasumas wantoonni isaan irraa ijaaraman kun akkamitti argamanii, waa'ee protonota, waa'ee neutronota akkamitti argamanii, nucleasiin eessa argate, saayintistoota eenyuun fa'aati hirmaate kan jedhu kutaa itti aanu keessatti ilaalla. Kanaafuu chaanalicha subscribe gochuun hin dagatinaa, subscribe gochuun viidiyoo like share gochuun hin dagatinaa. Qabiyyee itti aanu kanaan mul'atutti fayyaa nagaa naaf ta'a. Wallah.